Aadde Dastaa Hayilamaariyaam jiraattuu ganda Haroo Wanciitiin dhaloota isaanii irraa kaasanii naannoo Haroo Wanciitti umurii isaanii guutuu kan dabarsan yoo ta'u ijoollee isaanii waliin oomisha warqee midhaaniin jireenya isaanii gaggeeffachaa turan. Ta'us waggoota dhiyoo'as dhibeef saaxilamuu irraa kan ka'e humna hojjetanii ittiin buluu danda'an akka dhaban dubbatu. Ijoollum lama qaba dhiiraaf dubara haadha kanaafi mucaa dhiiraa ammasum jiraayyu. Isa man qabaa garuu maatiin koo isaan baay'ee naadeesseetti mucittiin isaan faana jiraadhaadha. Jireenya biyyee jiraachaa turre. Jireenya nuuroo miti zimmi jennee warqeen kana qaxaqqannaa ani immoo dadhiisee jiru gara waggaa 5-6 qaqqabe dadhabeen libbi dikaameen dhukkubsadhe. Diddan dadhabee hafeen kiraa kennadhee tan akkuma ta'etti qansiraadhaan hojjechiisee tan yoona qaqqabee. Projektiin loojii Haroo Wancii gara naannoo isaanii yoo dhufu jireenya isaanii ni jijjiiraa jedhanii yaaduu baatanis akkuma waggoota dheeraaf taasifamaa ture hawaasa naannichaa qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuuf jedhanii osoo eeganii mana jireenya ammayyaa fi hawwataa itti ijaaruun cinatti kan dinagdee isaanii itti utubatan loowwan aannanii bite akka itti jiraataniif kennamuu isa Aadde Dastaan haala keessa jiran gammachuun ibsatu. waan man jedhu wallaale natti toluu guddina namuma maxaxxee dhugee machaa hin ta'e natti toluu guddina dhugaa waaqa natti toluu guddina agammadu teessoo isaarratti agammadu faxaariin koo waan biraa maal qaba tamasgeenii qaba miti waan inni tamasgeen dura sannu yaadate isarraa gooftaan keenya ilmi keenya immoo hangafti keenya immoo nu yaadate kunoo qotee nu baasee loon nu bitee loonis nu fidee loon 13 nama 13 loon 13 Jireenyi Aadde Geexees akkuma jireenya Aadde Dastaa oomisha warqee midhaaniin kan jiraatan yoo ta'u mana jireenya yeroo gannaa roobaa fi qorra galchuu keessa jiraachaa akka turan dubbatu. Kana malees jireenya mijataa hin taane keessa turuu himu. Jireenyi keenya warqeedhuma waan jiraanna. Warqeedhuma kunuunsa isin argitan kana isuma dhaabnaa isuma duugnee bilcheessinaa hin tumnaa inni irratti feenee gabaa baafna. Jireenyi keenya manni keenya illee nuti immoo duraan jiraannu manuma dhoqqee ofii ijaarranne gaa. Manuma dhoqqee ofii ijaarranne asiinisuma foxxoqee jigaa inuma harree baafnaa. Akkasumatti gaa horii faanas inuma gallaa manuma tokkotti gaa mana kushiinaas qubaa qabna. Yeroo ammaa carraan jiruuf jireenya hawaasa naannichaa jijjiiru gara naannichaa yoo dhufu Aadde Geexees fayyadamaa taasiseera. Mana jireenyaa ammayyaa argachuun cinattis galii kan itti argatan turistoota garas dhufan mana kireessanii galii irraa argachuu danda'anis dabalataan argachuu dubbatan. Ganama sennaa ciifnee kaanee numa eebbifna galgala sennaa ciifnee eebbifna innaa firaashii gaarii kana algaa gaarii kana unkaana algaa kan keessummaallee immoo kunoo mana funyaaniin achi baatu sana keessummaatti kireeffattu jedhanii qubaatti nu ijaaranii amma kan keessummaatti jedhanii algaan itti galee jira. Mana duubaa kanas immoo kutaan lama immoo keessummaan keessaa bulu kutaa 3 mana kana keessa jiru maatiin irraa ciisu maatiin keessan galu keessummaan jedhanii mana duubaa kanas immoo kutaan lama kan kireeffamu jira. Bakka rakkatiina bashannana keessummaan ennaa dhufee isa kireeffadhaa ittiin jiraadha nuun jedhanii